bate yoomittuun ka'u Sumayyaan ammallee namaaf nama wal ficcisiisaa jirti. Sumayyaan oluma kaatee dhiira dargaggeessa daa'ima lafaa dhufaa jiru jaalatti galgala qabriitiin jechuudha. Subhaanallah yaa rabbi. Ammallee Saidoon oliyaadi wallolee oliyaad falatee jira jechuudha. Gara tokkoon jaarsummaaf deemti, gara tokkoon balaan isiin dhaabanne. Balaan caaltuutii fi Sumayyaa uummata lafarraa fixaa deema. Dargaggeessa kenna beekaa kenna hundumaa waliin dhaadeema. Ani kana jibbee jira dhaltuu tanarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii zinnit fittit jennee har'amutus balaa ijoollattiin amma biyya keessa facaasaa jirtu kana balaan tana rabbi nurra haa qabu. Wanni Sumayyaan deemaa jirtu, wanni caaltuun godhaa jirtu lafa kanarratti ijoollee keenya miidhaan gahaa jira. Muktaarirra miidhaa gahaa jira. Saidoorra miidhaa gahaa jira. Homa isaa yaadanii homa isaan faxxaranii abbaa manaa ofii miidhaa jiraniif. Tun ol kaatan namicha kun kakuno haga naga ujaltu namchicho kon kakuno haga kanaga ujallatte keke goote gurbaatu mani caccabsan tun ol makate mucaada imishuku jedhe ama amir jechu yaada bof jedhe asana kana guddate male amir jechu ijoolleedha ganaadha dargaggeessa ani kan jedhu dargaggeessa kana Sumayyaan tuni haadha ilmaaniiti jaartii mataa arriitti galgara qabriitiin Akamal ta'u amir jaalatti ol kaatee balaan isii immoo amma balaa guddaatu deemaa jira. Namni wal fixaa jira. Gara tokkoon araaraaf deemti, gara tokkoon balaan uumamaa deema. Ani kana bara kana hin beeku ko. Dubartoonni bara kana maraattee jirti. Akkamitti maraattee yoo jettani dubartoota kana wanni isii maraachu lachinuu wanni isaa maraachaa jiru jaalalaa miti. Balaa isaa maraachaa jira. Bala isaanitti bu'aa jira. Maali jedha? Otoo kabajaan kadhatan amma Sumayyaa tana nami Saidoon gaafa dura isii jedhee Yaman gisee miiqa deebi'e. Isii jedhee Gondar dhaqee iPhone gatee bilbila isaa kan gatee lubbuu isaa takkitiin asitti deebi'e. Cubbuun kun bar gifiin kun bar hin cubbiftamtan gaafa jedhan hin dhagaan. Amma balaan Sumayyaa ibidda qabsiisaa jira. Balaan caaltu ibidda qabsiisaa jira. Nuti maaltu nuuf lahoo? Ani makanan beeku wanta fala rabbumti keenya fala haa fala. Nitatti miti. Asin abbaan ilmaan kiyyaate yetti gin gowaziidha hawwiin sunii fi gaxfiizaatti hasan kaa ijoollattiin kan hawwii fi imaaneen gaafa duraan sodaataa turanii miti amma Saidoo erga gaaf intalli ayyuu jedhamtu san ani wallahi meetes keessatti gaqqabanala erga balaan ayyuu isa seeni kinoo har'a itti eeke. Ufi nagaan jiraatti intalatti sun jechu ayyuun jedhanii sun nagaan jiraatti. Saidoon har'a balaa meeqa keessa jira? Uduunas bee namaa baasee isa rakkataa jira. Isiinoo bakka nagaa bakka fataa jettee jiraataa jirti. Aslimaa waan tokko waan hojjetan tokko waan itti deeman tokko waan jaalatan tokko dubartii takka dubartii naa taatu hin taane ani kirooreksii dhuga ani akkasa kirooreksii yoo dhuidellee yoo du'e namni ofirraa du'aa miti. Maal baay'isi ama balaan isii kinoo bakka guddaa ga'uuf deemaa jira. Balaa kana eenyu fide balaa kana ayyuu fide balaan ayyuun dhufe eessa dhufere Sumayyaan har'a gaddeebitee galgara qabriitiin gurbaa gowwaa jazbaa mataan hin dalayne sakaramii wayyaa isa irratti dubartii takka akkuma dubartii jechuudha gurbaan amiiriin jedhan sun bara dubartii hoo jaalatu tana duukas ima deem amma namni beeti akka beetiin jira beeti jechuun ijoolleedhaan lafaa dhuftu dargaggeetti jabduudha beetiin beetii san dhiise intala funya muree wayii takka beetillee fungama garuu maal goona miti haa ta'u intala oromooti beetii dhiise intala san irratti jaallate haati amiirillee jechuudha an amiirin kunis maanni bada haati amiirillee eenyuun jaallate intala fungittii san jaallatte beetii dhiifte beetiin sababaan dura kiristaana taate. Beetiin amma amantaa isii jijjiirattee jirti. Nagaan jireenya isii jiraataa jirti. Sumayyaan wanni cifireen fokkoon tuni jechuudha. Har ummata wal ficcisiisaa jirti. Ummanni isii jecha wal fixaa jira. Saidoon isii jecha bakka meeqa nama meeqa kit gochaa jira gisee ammaa kanatti. Bardhiira gurbattiin sun wallahi lazim. Jiraadhu wallahi lazim Saidoo. Jiraadhu ani bakka maal akkamisin hin jedhu. Akkana Oromoo jechuun makkaan. Aruutee gurbattii laala bakki inni waraanillee bakka garaa waraanni bar kun kujumootu konkaan jazbaan amiirin sun immoo garaa waraanuuf deema jazbaa maal beekare namni furdaan kun silmaayyuu bar wannaadha
namni furdaan kun namni caaltu fi isilleen jechuudha facaasan itti caaltulleen konkaa hagana gayu kana sumayyaalleen kaborciin hagano gayu kana daa'ima kana gurbaa ijoollee dargaggeessa lafaa kana jaallate way kolfina bishaan marana garamitti kolfinaree asiin balaa uumamaa jira balaa fidaa jirti ijoolleen tun Saidoon asiin gara caaltutillee namticha sanii wal ga'aa jira asiinis wal ga'aa jira wayni yaa qoftaa kiyya maaluma jechuudha barana maal jechuudha dubarri kun lamaan ijoollee kenna nurraa fixoo addiise akkam akka tawfiitii dhirsa argannanii ijoollee nurraa fixanii tun kiristaana jaalatti kiristaana duuk hobbo jechaa jirti tun gurbaa daa'ima jaalattee mucaa ajjeesiisuuf gruuppii uummatanii jiran irraa segaa Saidoon kenna la boskeen kana godhe laala kan akkana oromoo jechuun akkana hindubbata namni naman tokkin intalatan yeroo meeqa kabajaa ture Saidoon kun kabajaa ture taa'e Sumayaa na agarsiisi ijoollee waggaa lama xaffir ijoolleen tun boriiftan gaa guddattee itti bar isii abbaa filatte gubatte abbaa yaaddi dubarri abbaa yaaddiyyu hin beeytanii miti ijoolleen gisee amma haadhaaf abbaa irra filatte haadharra abbaa filatte maaliif isinii galee haati dhiirsa biraa fiddi ta caaltu sun amma odoo yaada qabaatte caalturra abbaa filatte maaliif ra'in illee odoo fidu garuu abbaa hin jaalatti durbi abbaa irra jaallatti akkas isinii jechuu barbaada like share subscribe gochuun dalagatina balaan dhalaa kana rabbi nurra haa qabbaneessu isinii galee balaa dubartii lamaan ummata ijoollee teena dheera muktaaree fi Saidoo gubaa jirtu tan rabbiin qabbana haa godhu jedha wallahi billahi rabbi qabbana haa godhu